Lakkoofsa bilbilaa nama barbaadanii al tokko qofatti galchuudhaan namni sun eenyu akka ta'ee fi biyya kam akka inni jiraatu salphaatti akkamittiin akka baruu dandeessan viidiyoo kanarratti isin agarsiisu. Wanti ani har'a isiniif fidee dhufe teelegiraam bootii baay'ee isin fayyaduu danda'udha. Liinkii bootii sunii teelegiraam chaanaalii keenya irra isiniif keenya waan jiruuf bootii sana argachuuf gara teelegiraam chaanaalii keenyaa deemuu qabdu. Teelegiraam chaanaalii keenya immoo salphaatti argachuuf teelegiraam aappii keessan seenuun bifa argaa jirtan kanaan kaayinsteek jettanii sarchi gootanii seenuu dandeessu. Asumaan teelegiraam chaanaalii keenya warri jooyin hin goone jooyin gochuu hin dagatina. Erga gara chaanaalii keenyaa seentanii bifa argaa jirtan kanaan asirra isiniif keenya jira. Bootiin kun kan dhaabbata Tiruukooleriitidha. Isinis bifuma argaa jirtan kanaan liinkii kana tuquun gara bootii sunii ni seentu. Sana booda istaart ni gootu. Sana booda lakkoofsa bilbilaa isin gaafachaa jira. Isinis lakkoofsa bilbilaa nama eenyummaa isaa baruu barbaadan sanii asitti ni galchitu. Yeroo lakkoofsa bilbilaa galchitan ida'uu 251 jettanii ka'uu hin dagatina. Sana booda tajaajila kana fayyadamuuf chaanaalii isaanii akka jooyin gootan isin ajaja. Isinis bifuma argaa jirtan kanaan chaanaalii isaanii seentanii jooyin gootanii deebitu. Sana booda irra deebiin lakkoofsa nama barbaadanii sana itti ni galchitu. Akkuma isin argaa jirtan maqaa lakkoofsa bilbilaa ani itti galchee kunoo asitti naaf barreessee jira. Akkasumas biyya inni jiraatu natti himeera. Ammallee lakkoofsa bilbilaa daballee haa ilaallu. Bifuma ilaalaa jirtan kanaan maqaa abbaa lakkoofsaan itti galcheessuun naaf fideera jechuudha. Warreen tiippiiwwan akkasii hordofuu barbaadan foloo nu gochuu hin dagatina. Waan daawwattaniif galatooma.